Oduu dhaabbilee barnoota olaanoo 52 beekkamtiin seeraa isaanii haqame isiniif dhiyeessinaa nu waliin tura. Abbaan Taayitaa Barnootaa fi Leenjii Federaalaa dhaabbilee barnoota olaanoo dhuunfaa 52 ulaagaa galmee irra deebii hin guunnee fi seeraan ala hojjechaa turan beekkamtii seeraa isaanii guutummaatti haquu isaa beeksisee jira. Tarkaanfiin kun qulqullina barnoota olaanoo eegsisuu fi mirkaneessuuf kan fudhatame ta'uu Abbaan Taayitichaa beeksisee jira. Murteen haqamuu beekkamtii seeraa kanaa xalayaadhaan waajjiraalee pirezidaantotaa naannolee hundaa, waajjiraalee kantiibaa magaalaa Finfinnee fi Dirree Dawaa akkasumas biiroolee haqaa koomishiniiwwan poolisii, siivil sarvisii fi biiroowwan daldalaa sadarkaa naannoo fi magaalatti argaman hundaaf ergamee jira. Abbaan Taayitichaa ibsa kenneen dhaabbileen kunneen sirna galmee irra deebii keessa akka seenan gaafatamanii kan hin raawwatin ta'uu ibsanii jiru. Sababa kanaanis dhaabbileen kunneen guutummaatti damee barnootaa keessaa akka bahan murtaa'uun isaa qaamolee dhimmi ilaallatuuf ifa godhamee jira. Dhaabbilee kanaaf carraan of-sirreessuu fi ulaagaa guutuu yeroo garagaraatti kennamee fi turuu yaadachiisuun bara 2017 keessa yeroo 4 onkoloolessa muddee ammajii fi hagayya keessa xalayaadhaan akkasumas bara 2018 keessa bilbilaa fi qaamaan dhiyaatanii akka ibsan waamichi godhamuufis deebii quubsaa kennuu fi ulaagaa guutuu akka hin danda'in gabaasni kun addeessee jira. Murtee Abbaa Taayitichaa kana kabajuu fi hojiirra oolchuu dhabuu isaaniitiin hayyamnii fi beekkamtiin seeraa isaanii guutummaatti addaan citee jiraachuu beeksisanii jiru. Kana irraa kan ka'e dhaabbileen kunneen kana booda tajaajila barnootaa olaanoo kamiyyuu kennuu akka hin dandeenye murtee kanaan mirkanaa'ee jira. Dhaabbilee seeraan ala ta'an kunneen lammiilee irratti miidhaa dabalataa akka hin geessifneef qaamoleen mootummaa fi dhimmi ilaallatu battalumatti hojii isaanii akka dhaabsisan gaafatamanii jiru. Dabalataanis hojii dhaabsisuu qofa osoo hin taane miidhaa hanga ammaa geessisan qulqulleessuun tarkaanfii seeraa akka irratti fudhatan Abbaan Taayitichaa cimsanii akeekkachiisanii jiru. Dhuma irratti maqaan dhaabbilee seeraan ala ta'anii cufaman kunneen xalaayichaan wal qabatee kan ergame yoo ta'u, uummanni barattoonnii fi qaamoleen hundi hubatanii dhaabbilee kanneeniin saamamuu fi miidhamuu irraa of eeggannoo akka taasisan dhaamamee jira. Maqaa dhaabbilee barnoota olaanoo 52 cufamanii akka asii gaditti isiniif dhiyeessina. Kollejjii Biizinasii Dinagdee Abisiiniyaa, Kollejjii Afranqalloo, Kollejjii Biizinasii Teeknoolojii Aagaw Midir, Kollejjii Addis Suufaanaa, Kollejjii BA, Kollejjii Biizinasii fi Teeknoolojii Ubuntuu, Kollejjii Faxxaam, Dhaabbata Qorannoo fi Misooma Giriin, Kollejjii Seencharii, Kollejjii Biizinasii fi Teeknoolojii Koolch Kiidmaas, Kollejjii Barnoota Fageenyaa Kaandil Laayit, Kollejjii Qayyi Bahar, Kollejjii Teeknoolojii fi Biizinasii Maraakii, Kollejjii Niiw Diploomaat, Kollejjii BBT Afrikaa, Kollejii Kowaalitii Iskoolaar, Kollejii Raadikaal Intarnaashinaal, Kollejii Wuqiyaanos, Kollejii Injiinaringii Yaaneetaa, Kollejii Eebbifamtoota Viijinar, Kollejii Baatuu Gloobaal, Kollejii Fayyaa fi Biizinasii Bahartibab, Kollejii Maayikiroo Biizinasii, Kollejii Maayaa, Kollejii Tiriipil, Kollejii Beetaa Loogoo, Kollejii Beekaa, Kollejii Qasta Dammanaa, Kollejii Biraayit Viijin, Kollejii Meedikaal ART, Kollejii Iliyaas, Kollejii Saayipiroo, Kollejii Daayinamik, Kollejii Giraandmaark, Kollejii Durmaan, Kollejii Teeknoolojii Hibrat, Kollejii Hoteelaa fi Turiizimii Ibex, Kollejii IQ, Kollejii Garaay, Kollejii Biizinasii fi Industirii Gaalaksii, Kollejii Viijinlaand, Kollejii Maraahee Maanqad, Kollejii Yuunaayitid Oromiyaa, Kollejii Hooggansaa Intarnaashinaal, Kollejii Barnoota Fageenyaa Simlas, Kollejii Zaakboon, Kollejii MSLG, Kollejii Sirisaas, Kollejii Faam, Kollejii Biizinasii fi Teeknoolojii Smaart, Kollejii Biizinasii fi Hooggansaa Liidistar, Kollejii Teeknoolojii fi Biizinasii Daalool akka ta'an odeeffannoo Abbaa Taayitaa Barnoota Olaanoo fi Leenjii Federaalaa irraa argame kanaan dhimmicha qulqulleeffachuun danda'amee jira. Kabajamtoota hordoftoota Oromoo Voice Media odeeffannoo waqtaawaa fi isin fayyadu qabannee isiniif dhiyaannu yeroon akka isin dhaqqabuuf miidiyaa kana hordofaa hiriyoota keessaniif qoodaa waan waliin turtaniif guddaa galatoomaa ulfaadhaa.